Egaa kutaa tokkoffaa irratti maal laalle giriid maanaajmentii laalle kutaa kanarratti immoo maal laalla kutaa lammaffaa kanarratti material property define goona jechuudha. Defining material property jedha jechuudha. Material property define goona jechuudha kutaa kanarratti. Isa kanaaf asitti dhufnee maannaan define jennaan. Define jennee material properties then by default isaan kun material nuti jiran kun by default software ofii isaatii kan teekkisa jechuudha. Nuti garuu ofii keenyaaf itti galchina waan ta'eef add a new material jennaan. Add new material region Europe akkuma duraan jenne standardii nuti ittiin deemnu European standard isaan waan walitti dhiyaatuuf European standardii fayyadamna jechuudha. Isa kana maannaan Europe jennaani material type mee maal ibsinu material nu ibsinu jalqabuma buildingii kanaaf maal fayyadamna structurally maal fayyadamna rebarii ni fayyadamna rebarii yookaan reinforcement jechuudha. Concrete ni fayyadamna kanaaf maal goona concrete fi rebarii define goona jechuudha. Mee amma concrete define goonu concrete jenneeni then EN 1992 dha grade dha inni afrafaa kun baay'inni grade keenya akkamitti filanname grade mee fakkeenyaaf nuti amma grade C30 fayyadamuu dandeenya C25 fayyadamuu dandeenya kan barbaade fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akka haala construction keenya irratti hundaa'e amma nuti C25 fayyadamnu C25 gaafa fayyadamnu mee asirratti isa dura waa tokko ilaallu maal laalla maayini gaafa C25 jennu maayini characteristic cubic strength jenna isa ibsaa jira. C25 gaafa jennu cubic jechuudha. C25 gaafa jennu C20 by 25 jechuudha. C20 by 25 inni baddaarraa kun akka nominator inni baddaarraa kun maayini characteristic cylindrical strength dha. Inni jalaa kun immoo maayidha characteristic cubic strength dha jechuudha. Kanaaf C25 gaafa jennu C20 by 25 jechuu keenya jechuudha. Karaa biraatiin koodii keenya irraa ilaaluu dandeenya. Koodii keenya irraa ni arganna. Asirraa argachuu dandeenya. Asiis ilaaluu dandeenya. Nuti amma cubic characteristic cubic strength keenya maalidha? 25 gaafa sana cylindrical keenya immoo maal ta'a jechuudha 20 ta'a jechuudha 20 ta'a. Haala kanaani amma kanaaf nuti C20 by 25 gaafa C25 fayyadamnu C20 by 25 fayyadamna jechuudha. Gaafa ammoo concrete grade keenya C30 gaafa filannu C25 by 30 jedhu kana fayyadamna jechuudha. Amma nuti C20 fayyadamne waan C25 fayyadamne waan ta'eef C20 by 25 jedhu kana fayyadamna jechuudha. C20 by 25 taani maayinaani okay naani ergasii material property data jedha. Material name C20 by 25 jedha. Isa kana maachuu dandeenyanti yeroo waamnu maqaa C25 jechuu dandeenya jechuudha. Material type concrete directional symmetry type isotropic orthotropic fayyadamna maachuudha kuni concrete san keessa concrete throughout the concrete maayinni property isaa wal fakkaataadha jechuudha. Throughout the concrete wal fakkaata jechuudha. Property isaa wal fakkaataadha. Keessi isaa property isaa bakka hundattuu wal fakkaataadha qaban jechuudha. Isotropic kan jedhu kana filannaa jechuudha. Inni kun material display color jedha. Kalarii barbaanne fayyadamuu dandeenya. Kalarii barbaanne filanneetoo fayyadamuu dandeenya. Ammaaf gotaa rakkoo hin qabu. Inni biraa maayinni asitti gaafa dhufnu weight per unit volume kun 24.9925 jedha teechisee jira. Inni kun asitti maayinni inni jalqabaa kun weight dha. Inni itti immoo maalidha? Density dha. Mass per unit volume density. Gaafa density kana akka nu ibsu barbaannu specify mass density jedhu kanarratti gaafa dhufnee click goonu isa lammaffaa kana define nu godha jechuudha. Gaafa nuti weight asitti weight fakkeenyaaf 25 jennee doguunne
mass per unit volume kun density kana immoo akkanuma teechisuu maal goonna jechuudha. Specify mass density gaafa jennuun asitti maal godha hin teechisa jechuudha. 2549.29 kilogram per meter cube jechuudha density isaa jechuudha. Haala kanaan teechisa jechuudha. Kana fakkaata. Inni itti aanu mechanical property data. Mechanical property data irratti maal tura? Modulus of elasticity. Modulus of elasticity. Isa kanas maal gochuu dandeenya jechuudha. Koodii keenyarraa ilaaluu dandeenya. Koodii asii ilaaluu dandeenya koodii keenyarraa. Concrete grade nuti fayyadamne maalidha? C25 fayyadamne waan ta'eef C25 dha. Isa kana qabannee garanatti deemne asii maal elastic modulusiin keenya maalidha? Azira jechuudha. Elastic modulusiin keenya azira. Gaafa asitti dhufnu C25 dha waan ta'eef kan nuti fayyadamnu elastic modulusii bira gaafa dhufnu maal ta'a jechuudha? 30 maal gigapascal 30 gigapascal elastic modulusiin 30 gigapascal la. Gaafa asirratti deebine maalidha? 30,000 jedhee megapascal dhaan jira kuni ofii keenya guutuu dandeenya barbaanne yoo asirratti hin guutamin gaafa gireediin filannee fi elastic modulusiin keenya nuti filanne yoo asirratti sirrii guutamee jiraatin ofii keenya guutuu dandeenya jechuudha. 30,000 megapascal achirratti garuu 30 gigapascal dhaan jira waan ta'eef asirratti megapascal waan ta'eef jijjiirree teechisna jechuudha. Asirratti 30,000 megapascal. Poison ratio concrete dhaaf kunis koodii keenya irra jira. Poison ratio 0.2 fayyadamuu dandeenya jechuudha. Coefficient of thermal expansion. Coefficient of thermal expansion. Inni kun immoo maal jechuudha? Koodii keenya irra kunis ni jira. Koodii irra ni arganna. 10 times 10 the power of minus 6 per degree Celsius jedhee teechisee jira jechuudha. Inni kun sirrii ta'ee jira. Coefficient of thermal expansion jechuun karaa biraatiin jechuudha change of size of a material depending on change of temperature akkas jechuudha kun karaa biraatiin maalidha jijjiirama saayizii maateriyaalichaa maalirratti hundaa'e jechuudha. Change of temperature irratti hundaa'e change of temperature irratti hundaa'e saayizii change saayizii hin agarsiisu sun jechuudha maateriyaalicha. Isa kana fakkaata. Modify or show material property design. Material naming keenya C25 dha akkuma duratti galchine. Grade C25 by C20 by 25. Characteristic concrete cylindrical strength FCK 20 jechuudha. 20 dha sirrii ta'ee jira waan ta'eef okay jennaani okay inni baana jechuudha. Asitti maalidha C25 nu teechisee jira jechuudha. C25 nu teechisee jira jechuudha. Inni itti aanu maal ibsina jechuudha. Amma maal ibsine asitti maal ibsine concrete concrete ibsine jechuudha. Asitti concrete define goonirraa maaltu naaf amma ribaariidha. Ribarii define goona. Ribarii define goona jechuudha. Ribarii define goona. Asitti maayinaani add a new material Europe material type steel in jennuuni. Steel in structuring mutaasa danda'e waan biraatiin rebar jennaan. Rebar then okay ribarii keenya kana mee maal jennu sitti material name kana maal ribarii kan S300 jedhamu S400 jedhamu tensile strength isaatiin teechifamuu jechuudha. S mee nuti amma S300 yaa fayyadamnu jechuudha. S300 yaa fayyadamnu material type ribar then maal tura inni itti aanu material akkuma duratti ilaalle directional summary type unit material display color jijjiiruu dandeenya yoo barbaanne rakkoon qabu. Material weight and mass specify weight density. Amma asitti weight per unit volume in keenya inni kunis koodii ni arganna jechuudha. Koodii ni arganna 76 jennee jijjiiruu dandeenya. 77 gochuu dandeenya. 77 tuqaa wayii jiree koodii irra taa'ee ni jira inni koodii irraa argachuu waan dandeenyudha kuni 77 jennee gaafa dhufne specify mass density jennuun density isaa asitti nu teechisa jechuudha. Density isaa asitti nu teechisa haala kanaan inni biraa maa inni
mechanical property data modulus of elasticity keenya maal modulus of elasticity teechisee jira asitti teechisee jira yoo barbaanne koolirraas ilaaluu dandeenya coefficient of thermal expansion walitti dhiyaatadha waan ta'eef inni kunis fudhatama ni qaba jechuudha walitti dhiyaata jira waan ta'eef koolirraa waan argachuu dandeenyu jechuudha isaan kuni achirraa argannee guutuu waan dandeenyudha ergasii maayinaani modify or show material property design data and then material name S300 material type rebar uniaxial jedha then asitti maal tura minimum yield strength minimum 400 asitti waan jiru ni qabna S400 rootanii kan itti fayyadamne maala S300 fayyadamne waan ta'eef isa kana maal gochuu dandeenya jijjiiruu dandeenya jechuudha jijjiiruu dandeenya asumatti inni kun FYD isa jedhamu sana jechuudha FYD asitti grade asii qabnu kana hiruu yookaan immoo tensile strength kana hiruu safety factor keenya maal nu kenna jechuudha FYD yookaan minimum yield strength nu kenna jechuudha kanaaf 300 divided by safety factor rebar dhaaf meeqa fayyadamna jechuudha rebar dhaaf meeqa fayyadamna tokko tuqaa tokko shan jechuudha tokko shan fayyadamna jechuudha then gaafa dhufnee asitti galeeggoon nu teechisa jechuudha 250 tuqaa 869 teechisa jechuudha minimum tensile strength inni kun maayda minimum isa dhuma maayinee fayyadamuu dandeenya 300 jechuu dandeenya expected yield jedha isa kanaaf immoo maal fayyadamuu dandeenya isa kanaaf 260 jechuu dandeenya jechuudha deebine asitti immoo 300 jennee fayyisuu dandeenya jechuudha haala kanaan teechisna kana xumurree booda okay naan jechuudha okay naan isa kana fakkaata ergasii maayinee baana okay baana jechuudha amma maal ibsine jechuudha C25 concrete keenya ibsine S300 rebar keenya define goone jechuudha yoo barbaanne S400 itti dabaluu dandeenya jechuudha itti dabaluu dandeenya keenyatti amma nuti akka keenyatti S concrete grade C25 fi rebar keenya S300 jennee kan deemnu ta'a jechuudha umarra maayinne okay inni baana jechuudha okay inni baana kana fakkaata isa kana fakkaata jechuudha material keenya define godhanne isaan duratti ilaalle koodii keenya irra ni jiru fakkeenyaaf asitti safety factor koodii keenya irraa argachuu dandeenya jechuudha 1.15 concrete dhaaf for concrete 1.5 for reinforcing steel 1.15 asirra taa'ee jira jechuudha ni arganna asirra ni arganna koodii keenya ni arganna jechuudha inni biraa immoo maayinni thermal expansionis asirra argachuu dandeenyudha coefficient of thermal expansion asirra argachuu waan dandeenyudha jechuudha 10 the power of -6 dha asirra argachuu dandeenya jechuudha karaa biraa inni biraa poisonous ratio may taken equal to 0.2 for uncracked concrete and 0 for cracked concrete asirra kan fayyadamnu ta'a jechuudha tokkoon isaanii jiru inni biroo immoo maayinni inni biroo maayidha rebaridhaaf mean value of density may be assumed to be 7850 kg per meter cube duratti 77 inni hanguun san jechuudha akkatti haala kanaanis ni jira asirra laalleetoo fayyadamuu dandeenya jechuudha 7850 kg per meter cube inni biraa elastic modulus the design value of modulus of elasticity ES may be assumed to be 200 gigapascal achirratti gaafa jiru maal ta'a kana achirratti 999 jedhee ibse siskinee gara 200 gigapascalitti jirani achirratti megapascal dhaan jira waan ta'eef maal ta'a jechuudha gaafa achirratti jiru 200 megapascal ta'a jechuudha 200 megapascal ta'a jechuudha isa kana fakkaata kutaa
itti aanu hanga wal agarruutti nagaan tura. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa dha.